Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kabajamtoota keenya. Qophii keenya yeroo hunda deddeebi'uun walitti deebinee jirra. Anaa dhufu. Keessummaa har'a qabadhee dhufee keessummaa kabajamaa jaalatamaa ammas nama ebalu jennee himuun baay'ee nu barbaachifne qabannee dhufnee jirra. Turtii isa waliin goonutti nu waliin turaa bashannanaa baradhaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Abdi, assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gaan dhufte. Bagana gaan eegdan. Daawwattoota keenyaan salaama gaafattee yoo walitti deebine anaafati. Hayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessan? Mashallah. Daawwattoota keenya Abdii Raggaasaa namni hin beekne muraasa baay'ee beekamaa nama beekamaa beeksisuun waajibaa miti. Abdii Raggaasaa kun Abdii biraatiin illee beekama yeroo baay'ee. Ateenun akkasiin jettan rabbiin waa godhu. Abdii Raggaasaa kun inkoo jedhamuun illee yeroo baay'ee hin beekama. Sababiin isaa yeroo garaa garaatti maqaa inkoo fanii jedhamuuni wantoota garaa garaa hojjechaa ture. Wantoota akka aartii, koomeedii, siitkoomii, fiilmii gabaabaaf dheeraa garaa garaa wantoota fanii gaggabaabaa. Waan akkasii illee tuttuqaa ture namoonni baay'een inkoofaa jedhanii na waamu. Iyyee ani isa beekaa dura. Akkas. Hayyee Abdii Raggaasaa jireenya baay'ee keessa darbee jira. Bu'aa bahii keessa darbee maatii waliin jiraatee saba bal'aa waliin jiraatee gaggeessaa amantii ta'ee jiraatee waan sirraa baratamu baay'ee qabda. Dursamee ijoollummaa keettis deebisee achii jalqabna jedhee yaada. Ijoollummaan kee akkam ture? Haalaan bareedaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani akkuma miidiyaa garaa garaa irratti haasa'aa ture. Ijoollummaa kootiin mana amantaa kiristaanaa yookiin immoo pirootestaantii jedhamu keessatti dhaladhe. Sanoo keessatti xiqqummaadhaa kaasee barachaa tajaajila gaafa jiru tajaajila kennaa guddadhee baay'inaan riisaayikiliin jireenya koo sanuma keessa ture. Akka namoota kan biraa seenaa baay'een hin qabu ijoollummaa kootti yeroo taphaa baay'ee illee arganne maatiin achi keessatti akkan fookas godhu na taasisu achi keessatti akkan xiyyeeffadhu na godhu akkasi. Maatiin amantaa waliin si guddise jechuudha. Amantaa waliin na guddisa akkasi. Akki maatiin kee itti si kunuunsan akki maatiin kee itti si guddisan amantiidhaaf si kennan maal fakkaata? Dhugaa dubbachuudhaaf sanarratti baay'ee na jabeessu keessattuu faazeriin maatiin koo hundumtuu tajaajiltoota nama hirmaannaa bareedaa qabudha amantii sanarratti yeroo hundumaa waan amantii sun itti himu yookiin immoo sun barbaachisu yeroo hunda nama gochuudhaan argamudha. Keessattuu faazeriin immoo hojii guddaa qaba achi keessatti bulchaa waldaa yookiin gaggeessaa walitti qaba jedhama. Akkasuma yookiin jaarsolii jedhamee beekama. Sanarratti gaggeessaa mana amantaa sanaadha. Sana gatii ta'eef akka nuyi piroofeeshinaalii taanee baanu barbaada. Sagantaa xixiqqoolee akka nuyi tajaajilu barbaadu. Dhugumaan amanaa si godhan jechuudha. Akka nuun lafa xixiqqaatti argamnu sagantaan mandaraa sagantaan xixiqqaan kun jijjiirame akka nuun isaarratti illee argamnu barbaadu. Baay'eema piroofeeshinaalii akka taanu barbaada. Akkasitti nu guddisanii mana keessatti teeppii wayii jira dur teeppii waan jedhamu jira. Teeppii sanaan kaasettii haaraa keessa godhanii reekoordii nu gochaa jechuudha. Sagalee keenya nu ilaalchisa. Sagalee bareedaa qabdu jabaadhaa jecha. Sagalee keenya nu dhageessisa. Faarfannaa hin lallabna maal jennaa akkasittiin ofii keenya nutti agarsiisaa nu guddise faazeriin agalatoom. Galanni haadhaaf abbaa yeroo hunda amantaan illee gagar ta'ee yeroo kamuu tikfamaadha iddoo isaa jira ammas haa galatamanii. Ati yeroo kiristaanummaa keessa turtetti amantii kiristaanaa baay'eetu jira ortodoksii pheenxee ammas kan biraallee adventistii hedduu qoqqoodama baay'ee qaba akkuma hunduma keessa illee jirutti jechuudha. Keessa eessa turteeti amantii kam ture amantiin kee? Walumaa galatti kiristaana jedhama. Kiristaana jala pirootestaantii illee jedhama. Pheenxeen akkaataa waamicha namootaadha malee pheenxee fi pirootestaantiin garaagarummaa hin qabanu jechuun ilaalcha namoota akkaataatti namoonni of waaman sanadha malee. Pheenxee jechuun macaafa qulqulluurraa hojii ergamoota boqonnaa 2 ayyaana wayitu jira. Ayyaanni kun akkuma ayyaana Faasikaa jennaan ayyaana kiristaanaa ayyaana musliimaa immoo ayyaana ta'e guddicha wayi
akkasuma jennee waabnu ayyaana maal jedhama Pentekoostee jedhamutu jira. Ayyaanni Pentekoosteen sun gaafa jiraatu bartoonni Iisaa yookiin immoo Yesuus kan isa hordofaa jiran turaniiti hawaariyoota sun isaan walitti qabamaniitu rabbiin kadhataniitu guyyaa ayyaanaa sanarraa fudhatame malee amantiin akkas jedhamullee intiin hin jiru baratamaa miti jechuu barbaadan guyyaa sana hojii wal qabsiisaniitu Pheenxee jedhan malee maqaa amantaallee miti Protestaantii jedhu baay'inaan akkas. Ati amantiin kee Protestaantii ture jechuudha. Jedhama. Dur. Hayyee. Amantii san keessatti ati geggeessaa turte moo miseensuma normaalidha? Okay, jalqabatti akkasii kaasuuf yaale ijoollummaa kaasnee barachaama tajaajilaa dhufta. Jechuun sadarkaadhaan daa'ima gaafa taatu daa'imoota keessatti gaheenatti qabaattu jira. Akkaataa hirmaannaa keetii fi akka hawaasii galeen. So daa'ima yeroo turretti garee faarfattoota daa'imootaa kan jedhamu jira. Achi keessatti geggeessaa ture. Achumarra guddachaa gaafa dhufu gara kwaarii waan jedhamu jira. Garee faarfattoota warra gurguddaa achi keessatti makamuudhaan achi keessatti illee kwaarii C jedhama. ABC jedhama. Kwaarii C geggeessaa ture waldaa Muluu Wangeelli. Naannoo akka jirutti akkasumallee achi akkan guddachaa deemuun garee worshiippii ispeeshaal faarfattoota warra sagalee qabanii walaloo barreessuu danda'anii yeedaloo jechuu danda'an jedhamee warra yaadamuun gareen hundaa'u jira. Garee sana keessatti illee geggeessaa ture. Achi gara iskuulii gaafa deemullee sagantaalee garaagaraa deemuudhaan biyya garaagaraa iddoo garaagaraatti tajaajilaa ture. Achi ba'uudhaan garuu gara magaalaa Finfinnee dhufee waldaa mataa koo hundeessee waldaa karaa mo'ichaa jedhu abbaa mul'ataa yookiin immoo jalqaba bu'uuressee tajaajilaa ture. Alhamdulillah asiin jira. Masha Allah. Bakki siyaate. Ammas bakka guddaa keessattuu shakkii tokko hin qabu. Akkas. Fuuldurri tokkoffaa namni rabbitti amane gahumsi isaa jannata. Akkana wallahi. Guddaan isaa jannata. Achi asitti immoo sadarkaan beekumsaa sadarkaan tajaajilaa dabalaatuma deema. Imala kee gara Islaamummaatti dhufte. Sun akkam ture imalli sun? Karaa kam dhufte? Karaa wayita imala deema namni karaa daandii filataa maalirraa kaatee gara Islaamummaa kana dhuftu jedhu? Dhugaa dubbachuu fi imalli koo gara Islaamummaa wantoonni sababoota naa ta'an wantoota hedduudha. Moor namoota Islaamummaa keessa jiran irraa lafi an jiru sababa bu'uuraa isa guddaa naa ta'e. Lafi anumti ture manni amantaanii keessa ture. Sababiin isaa namni amantaasaa keessatti Islaamummaa keessattis ta'e Kiristaanummaa keessattis ta'e amantii kam keessattuu ilaalcha garaagaraa qabaata. Amantaa kam keessatti wanti itti jibbitu jira wanti simattu jira. Namoota itti jibbitu jira namoota itti walii galtu jira. Haa ta'u malee mana amantaa sana keessa yeroon turetti wantoota ani jibbuu fi namoota wajjin waliin galle hedduutu jira. Sababiin isaa akkaataa wanti jedhamu jira. Akkaataan kun afaan sanaan maal jedhama? Doktiriinii jedhama. Akkuma sheeriyaa jennu. Innaa sana keessatti wanta sheeriyaan ajajuuf waan ilmi namaa godhu mana amantaa sana keessatti waliin simu waliin fudhatu. Ragaa takka illee hin qabu waan ittiin waan sana dhugoomsitu hin qabdu yoo ta'e dirqamnati qabdu waan sana yookiin falmuudha yookiin dhiisuudha. Akkasii miti. Akkas. So sana keessatti wantoonni hedduun doktiriinis ta'ee seera macaafaa yookiin baaybilii itti wanti wal qabatu wanti mana sana keessatti ta'u baay'eensa akka wanna sana fedhii dhabu appitaayitii adeemsa kiristaanummaa akkana cufu gochaa dhufe. Anis sa'aatii sanatti namoota sana wajjin wal makamuu hin barbaanne wantoota garaagaraa kaasuu ni dandeenya. Wantoota akka zayitii gurguruu wal qabatee bizineesii mataa ofii hojjechuu wal qabatee sobuuf diraamaatikaalii wal qabatee wantoota iskiriiptii uumtee asitti hojjettu wantoota akkasii gaafa jara sanaa wajjin abdiirraajiidha yookiin faarfataadha yookiin tajaajilaadha jedhamee waamamuun hin barbaanne. Sigalee jechuun akkanaa galetti amman danda'uuf amman beekuuf amman haa'ifee namoota sana waa hubachiisuuf barsiisuuf amman danda'uuf amman danda'u walitti dhamaa tureera. Garuu waamichi keenya walumatti jara hojii waamuu gatiin hin barbaannee fi yeroo of ilaaluu fi yeroo jararraa baqachuun barbaade yeroo sanallee argadde akka carraa naa milkaa'ee hojii mataa koolee jalqabee sanumatti obseen otuma deemu. Gaaffilee garaagaraa namoota garaagaraa wajjin walii dhiyeessuu jalqabnee dhugaa dubbachuuf naannoo musliimii baay'atu keessa jira naannoo Furii
isaanillee gaafa ilaalu jumaarra gaafa isaan uffatanii dibatanii rifeensa isaanii kan sirreeffatanii bareedanii gaafa isaan ba'an inuma natti tola beekta. So anillee sana gad taa'ee amantii dhugaan kam jedhee ilaaluu jalqabee namoota wajjin wal gaafachuu jalqabee kan akka Ustaas Xaayirii Galatoo nama inni maqaa isaan beekne barsiisaa tokko Amaariffa dubbata Walloorraa maqaan namoota wal fakkaata waan ta'eef walna jalaa maqaa I think Ahimad jedhama natti fakkaata namichi baay'ee biyya keessa jiraatu namicha wajjin baay'ee haasofne. Akkasumallee namoota natti dhiyaatan amanticha keessa namoota akka Haydar Abdii Bilisummaa fa'aa jechuun namni musliimaa kun hamma danda'u waa'ee amantiisaatu sitti himee hin jaallata si galee hamma barbaade dadhabaa haa ta'u cimaa haa ta'u waa'ee amantii sana hamma danda'u sitti himuu barbaada. Innaa namoota akkasii wajjin wal qunnamuu jalqabne bilaanis namoota hedduu wajjin haasofne namicha tokko fa'aa jira Silxeedha. Duwwaa 915 duwwaa 215 jedhee waama maqaa bilbila isaati maqaa isaan beeku bilbilli isaa akkasii innillee baay'ee wal falmaa turre wal falmii kana keessa dhugaan kam jedhee barbaachuu jalqabe namoonni hedduun macaafa koo akkan dubbisu naa himu namoota tiktaak irraallee wal falman baay'ee isaanii nan ilaala seenaan wajjin hin dubbadhu yoon dubbadhes baay'ee wajjin hin turu sababiisa wanti wajjin na turu sun jiru waan ta'eef kun akkan macaafa koo ilaalu godhee macaafi koo ani ittiin jiraachaa ture ittiin tajaajilaa ture dhugaa dubbachuudhaaf akka nuyi amantii musliimaa akka nuyi amantii islaamaa hordofnu nu taasisa. Sababiin isaa iccitii baay'eetu jira gaa asirratti haasa'uun nan barbaachisu yoo ta'e moor macaafichatti amantee jennaan namni kamiyyuu islaama ta'a. Alaa yoo ilaalan hoo dura eega jaalalli amantiitti naqameen osoo hin ta'in sanaan dura alaa yoo ilaalan amantii islaamaa akkam jira? Alaa gaafa ilaaltu amantiin islaamaa biyya kana keessatti ergama mataa isaa qabatee kan dhufe siirii hojjechuuf xonqolaa hojjechuuf namoota abaaruuf ekspoortii fi impoortii kan hojjetu jawwee biyya keessaa biyya ala kan deddeebisu akkasii bofa waan akka bineensaa hojii wal qabatu kan ekspoortii godhu kan impoortii godhu amantii islaamaa fakkaata. Wallaahi akkasii namoonni hedduun ammayyuu akka itti beeku. Waan bineensa qallaba sheexana wayii waan bakka sheekiin kun waan bineensa wajjin jiraatu waan lafa ciisee jawween irra yaa'u jawwii qallabee jiraatu akkasitti fudhatu. Innaa kun baay'inatti mul'achaa ture dhugaa sana ilaalaa madaalaa dubbisaa amma naagalee tiransleet godhee ilaalaa gaafa dhufu garuu wanti nuyi haasa'aa turreef dubbachaa turreef ilaalchi nuyi qabnuu fi islaamummaan dhugaa dubbachuudhaaf waliin argu. Alhamdulillah. Maashaallah. Hayyee yoo ergaati naannoo kana galte naannoon kun baay'inaan musliimoota baay'atanii yeroon jalqaba salaatti yookiin ammoo gaafa jalqaba salaattu maaltu si dhagaa yoom salaatti? Ani baay'ee utuuni musliiman ta'in salaatee beeka. Akkamitti? Guyyaa jechuun ani amantaan keessa ture keessatti dhiibbaa uumuun nama barbaadudha. Dhiibbaalee inni uumaa amma hin danda'u. Amantii sana baruudhaaf yeroo masgiida dhaqeen ture waa masgiida keessa jiru ilaala jedhee masgiida seenee ture masgiida seediyaas kana seenee akkuma namni galutti galee akkuma namni gejjedhutti gejjedhee akkuma namni ol jedhutti gejjedheen ba'ee gaafa sana as ilaalee achi ilaalee bakka namichi salaachisu illee ilaalee maal jedhee sallaluun naqeen ilaaluun naqee waan sana infoo uffachuu dhaqee innaa homaa waan riippoortii godhu dhabeenuuni deebi'e. So salaatee beekachuu barbaadeen gaafa sana akkam fakkaata? Omtuu natti hin dhagahamne jechuun miirran ittiin jiru. Miiyyaa waan ta'eef miirran ittiin jiru negatiivii wanta sana barbaadu mudaanna sana barbaadudha malee dhugaa wanta sana barbaadu gatii hin taaneef normaalii akkuma nama gad jedhee ol jedhee ispoortii hojjetee galuutti hangalee ergasii galuu dhugaa islaamummaa kana argadhee fudhadhee gaafan salaatu gaafan shaadaa qabadhu naasu guddaatu natti dhagahama ture na'aan ture baay'ee jechuun jireenya koo kanarraa waan ta'e miirri itti dhagahama ture rifeensi koo kun dhadhaabatee siqeqqeedha jireenya koo kanarraa waan ta'e natti dhagahama ture lakkaa addunyaa dukkanaa keessaan ba'aa jira siigalee dukkana kanatu narraa tarsa'aara siigalee abuu dukkanaatu narraatii bakka dhabaa jira. Wallaahi akkasitti beekachuun naasu guddaan natti dhagahame konfiyuuziin ta'ee
namni miidiyaa kanarraa akka barbaade haasaa oolu gaafa sana waan haasa'u wallaalee isa booda shahaadaa qabadhee ka'ee gaafa salaatu jireenyi koo tasgabbii guutuu na argate. Bakka nan tasgabbaa'ee nan gammadee ofii kootan deebi'ee akka nama haaraa wayitti bakka natti dhaga'ame. Akka amantii Islaamaatti namni gaafa amanirraa akka waan har'a dhalateeti jedhan bajiin isaa guutuun dhuguma nafiin isa dhuguma sun miira milikitii sun wallaahi qabatama gaafa jedhu jireenya koorraa amma rifeensa kootii hanqa keessa miila kootii wanti utuun argamate wallee wanti wayina irraa tarsa'e beektaa gaafa siqi rifeensi koo kun dhadhaabatanii dhaqni koo kun nasuu kannaa'e isa booda miiran jirre wayii tokko nan guutame alhamdulillah gaafan salaatee ka'u nagaan kun numtu boqonnaan kun numtu naa deebi'ee miirota akkasiitu ture. Yaa amantii Islaamaatiin alarratti hoogganaan amantii kanaa abbaan ummata hundaa namni shari'aa kana rabbi irraa fuudhee nuun gahe Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam maqaan isaanii yeroo baay'ee amantii gargaraa keessatti hin xureeffamaa even namoota durriyyee ta'an tokko tokkoon ni xureeffamaa biyya kana qofa osoo hin ta'in biyyoota adda addaa irratti illee maqaan isaanii hin xureeffamaa. Ati Nabi Muhammadiin erga Islaama taatee barte moo osoo Islaama hin ta'in barte akkamitti ilaalta? Bareedaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf Nabi Muhammad qofaa osoo hin taane sallallahu alaihi wasallam nabiyoota hunda isaaniitu akkasi kan isaanii garuu hin caala. Nabiyoonni rabbi harkaa ergama fuudhanii uummata kanaan gahan yookiin immoo rabbii fi uummata kana gidduu kan dhaabatan Yesuusin dabalatee yookiin Iisaa kan jennu akkasuma warra ni dhugaa kan itti mutu ajjeesuuf warra ni dhugaa kan itti mutu rukutuuf warra ni dhugaa kan itti mutu fannisuudhaaf barbaadaa ture. Isaaniif jedhee isaan itti hima isaan garuu isa fannisuudhaaf isa ajjeesuudhaaf isa waraanuudhaaf dhagaadhaan rukutuudhaaf barbaadaa turan. Aarsaa kafalan. Aarsaa akkasii inni isaaniifidha kan inni ergame isaan garuu isa ari'atu. Zamana jiran keessattuu zamana jiran kee nabiyoota hundumaa mudateera kan isaanii garuu adda jechuun banii Israa'eliif ergame isaanii yookiin Yesuus Nabi Muhammad garuu sallallahu alaihi wasallam addunyaa guutuudhaaf ergamanii addunyaa guutuudhaaf gaafa ergaman waa'ee uummata kanaa utuu hin beekin uummate jedhaniitu waa'ee uummata kanaa yaadda'aa turan yaaddoo isaanii ibsachaa turan sababiin isaa beeku wanta dhufu waan ta'eef uummata kana utuu hin argin jaallachaa turan nuni garuu isaaniin utuu hin argin miti utuu agarruuyyuu seenaa isaanii utuu beeknu utuu dubbisnu maqaa isaanii balleessina isaan garuu nuuf dukkana kana keessatti akka nu hin hafneef nuu bu'aa turan soo maal jechuu barbaadeenii gara kana utuu hin dhufiin ani isaaniin hin beekun ture hin beeku gaafan jedhu isaaniin isa dhugaan beeku isaaniin garuu beeka maqaa isaanii balleessuudhaan diraamaatikaalii garaa garaa irratti hojjechuudhaan wantoonni isaanii maqaa balleessuudhaaf qindaa'an wantoonni hedduun jiru wantoota akka aadaadhaan wal qabatu gaa'ilaan wal qabatu hojiilee garaa garaatiin wal qabatu siiriidhaan wal qabatu wantoota akkas akkasii hojii koodha jedhanii akka waan isaan hojjetanitti diraamaatikaalii qopheessine bakka garaa garaatti irratti hojjechaa turre sammuu namootaa sana keessaa hamaa sana kaa'uudhaaf asumaan iyyuu namoonni miidiyaa kana ilaalaa jiran namoonni yeroo sana an kana godhe itti himaa ture na dhagaa jiru yoo ta'e hojiin sun hundumtuu dogoggoraa waan dhageenyeef waan nutti himame goone malee waan dubbisneef dhugaa qabatamaa agarre goone miti. Kanaaf iyyuu waa'ee nabii keenyaa baruu yoo barbaadan akka koo waa'ee isaanii dubbisuuf qorachuun bifa salphaadhaan gatii jiruu fi qoradhaatii dhugaa isa baraan jedhan. Kanaaf yoo barbaadatuun ufumaaf mitire. Akkan. Yaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama qulqulluu ammas nama rabbiin faayee akkasumatti faarsee kennaa guddaa godhee nuu kenni. Isumayyuu kennaa guddaa godhee ilma namaatiif kenne namni sababa hubannoo dhabootiin yeroo adda addaatti maqaa isaanii xureessuu irratti argaman ufumaa isaaniitiif jedhanii isuma haa baran ergaan jedhu atiillee dhaamtee ta'anillee jajjabeessa. Maaltu jira sitti fakkaate namni biyya keenyaa kuni utuu sin beekin si beeka utuu sin beekin si beeka gaafa sin jedhu barifaa kana maalummaa isaan beeku garuu waa'ee isaa beeka. Utuu hin beekin calluma dhima maqaa irra kaa'a. Barifaan kun ijoollee lama qabadha. Barifaan garuu dargaggeessa. Barifaan kun haadha manaa akkasii fuudhee hiikee ari'ee jedhu. Ati garuu nama hin beektu. Seegalee fakkeenyaaf guyyaa tokko buraayyuutti maaltu na mudata. Nan beekan waa'ee koo haasa'u. Ani biran taa'a naannaa inni nutti haasa'u waa'ee koo. Ana hin beekan wallaahi nutti haasa'u anatti. Abdii inni jedhu akkas godhee sana godhee naan hin beekan baay'isee. Seegalee maaloodhaa waama dhagaan dabarsuu malee wanta dhagaye kun
daataa dhugaadhaayi, madda dhugaadhaayi, jecha sirriidhaayi, waan qabatamaarraan argadhee jedhanii ilaaluun biyya kana keessatti baratamaa miti. So abbootiin amantii nuni amantaarraa dhaalle kun yeroo baay'ee barumsa hin qaban beektaa. Barumsa hin qaban gaafa isin jedhu jaarraa dhiyoo keessa barumsi biyya kana gatii qaqqabeef akkas jechuun arrabsoo miti. Qaroomni yeroo dhiyoo keessadha kan biyya keenya seene. Amma biyya Itoophiyaa keessa bakka barumsi hin geenye iddoo baay'eetu jira. Maal jechuu barbaadeenii wanna sana gowwummaa fudhatanii gatii of amansiisaniif gowwummaa sana fudhanii dhalootatti dabarsanii dhaloonni hamma isaanirraa dhaga'e kun immoo isaanirraa dhaga'e waan ta'eef dhugaama jedhee itti amaneetu waama dhaga'e sana dabarsa malee wanti dhugaan eessa jira dheetu hin barbaadu jechuu barbaadeen. Osoo islaama hin ta'in dura wanni islaamummaarraa keenyaaf amantiin hunduu seera mataa isaa qaba. Seerota islaamummaa keessaa wanni si hawwatee beeku jira amantii islaamaa keessatti. Tokko islaamummaan dhufi manna hawwatee beeku jira. Innis tokkummaa musliimotaa. Akkasumallee yeroo rabbiif ofiif kennanii gara salaataatti fiiguu musliimotaa. Fi akkasumallee jaalala musliimonni walii qaban yeroo baay'ee na hawwachuu qofaa osoo hin taane fakkeenya goonee barsiisna bakka jirutti fakkeenya fudhannee akka musliimotaa ta'a jettee akkas jechuun ibaadaa irratti yookiin worship isa jennu isarratti akka isaanii utuu taane addunyaa kana bituu akka dandeenyu gaarreen kana ajajnee akka yoo barbaanne galaana gochuu akka dandeenyu. Digalee jechuun musliimii tokko musliimii dhugaadhaan islaama ta'e tokko yeroo ibaadaa bareedaa qaba. Rabbii isaa wajjin reeleeshinii yookiin hariiroo bareedaa qaba. Salaata isaa guyyaatti 5 uummataa wajjin hawaasaa wajjin tokko ta'eetu salaata waan qabu gadhiise suuqii bane utuu hin cufatiin waan gadhiisuu qabu hunda gadhiise waan harcaasuu qabu hunda harcaasee gara salaataatti fiiga. Innaa isa kanaaf kun fakkeenyummaa gaariidha kana irraa jaalladhan. Namni keessa jiru ofitti hin beeku. Namni islaamummaa keessa jiru hundi isaa hiree guddaa argate rabbumarraa. Islaama ta'uun qofti waan guddaadha. Asumaan namni muslima taate hundi gammaddee namni muslima hin ta'in hundi kootti sin jenna. Amantii islaamaa erga seente booda rakkinni si mudatee beekaa rakkattee beektaa jechuun dhugaa dubbachuuf wantoota ani argee fi ofii kiyyaallee waan jiru ture. Amma durallee sitti beekaa akka dhufteen anuu sin amanne. Even namni ati keessaa dhufte si amanuu jira si amanuu dhabu jira. Ka ati itti dhuftellee si amanuuf si amanuu dhabu jira. Kana jidduttillee ta'ee gara biraatiin illee rakkoon si mudatee beekaa. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Dhugaa dubbachuuf rakkooleen namoonni gara islaamummaatti dhufan kaasanii rakkoo dinagdee, rakkoo hawaasummaa, rakkoo maalii kana kaasu. Angaruu rakkinni ani guddaan rakkadhe yoo jiraate gaaffii ijootiin haa kaaste kanadha. Namoonni ani keessaa dhaqe nan amanani. Namoonni ani itti dhaqe nan amanani. Rakkinni kana caalu hin jiru. Si galee sana keessaa ba'eera jara dhabeera kanatti dhufeera jarri sin amanne nan amanne inni kun anaaf gaaffii guddaa rakkoo guddaa ture. Qormaata hamaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. So anillee nama biratti fudhatama argachuuf yookiin immoo amanamummaa argachuuf osoo hin taane rabbii koo biratti fudhatama argachuuf rabbiin koo akkana simate beekee jennaan anaaf gaa ture. Kanaaf maal jedhin viidiyoo hojjechaa ture. Musliimonni hundumtuu amantiin kun sin madaalu siin ta'u amantichaaf hin taatu amanticha kana nuu dhiisi jedhan an qofaa koo daggaletti kennuun amantii kana hordofuu hin danda'a. Kana jechaaf ture sababii kanaaf iccitiin baaseera. So maal jechuu barbaadeenii rakkoon akka dhuunfaatti ofiyyuu ofitti qabsaa'u irraa jechuudha. Ofiillee ofitti qabsoo ta'e akkasii wallahi. Yaada namaallee ofirraa rukutuudhaaf jecha. Akkaan. So akka dhuunfaatti rakkooleen garaagaraa rakkaaleen xiqqaa hawaasummaa maal jiraachuu ni malu. Hawaasummaa isaa xiqqaa gaafa dhabdu hawaasummaa guddaa argatta gaafa gara amantii kanaatti dhufte. Wanni luus gootu akkuma jiru wanni argattu. Wanti argattu ni jiraata. Boqqolloon tokko akkuma maal jedhama cirtee yookiin immoo cabsitee falfaltee maal gootee akkanti ni taatu deebistee moo gaafa caaftu boqqolloo haaraa ta'e biqileetu baay'ee iji tokko muraasa darbattee baay'ee argatta. Akkas ta'a. Innaa chaalenjoonni jiru akkasidha. Chaalenjoota ani baay'ee nan rakkadhe jedhee haasa'u osoo hin taane wantoota xixiqqaa ani injifachuu danda'u chaalenjii ani chaalenjii godhe. Rakkinoota an rakkisedha baay'een isaanii malee rakkinoota rakkisan natu rakkise. Baga rakkiste. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayyee mudannoo dur si mudatellee ta'e amma si mudatellee ta'e
rakkinuma jiruuf jireenya keessatti ilma namaa mudatu akka mudannootti jireenya keessatti mudatee beeku keessaa kanaaf qooddoo jiraate jechumaaf. Dhugaa dubbachuu fi ani bara jireenya koo keessatti keessattuu gara islaamummaatti utuu nufiin chaalenjii hamaaf rakkoo baay'ee dabarseera. Akkas gaafa jedhu ilmi namaa ammuma guddachaa deemu haalota isaa keessaa ba'a injifataa deema mire. Innaa keessattuu gara biyya kanaatti gaafa dhufu baay'ee rakkadhe 2008 10 fa'a baay'ee maa chaalenjii gadhee keessan ture. Amman caammaa uffadhu dhabutti kophee waan godhadhu amman dhabuttiin rakkadhee buraayyuudha maaltu sitti fakkaate kopheen koo awwaara gashaa dhoqqee galchaa maal gashaa nama bira taa'uu hin danda'u baay'ee ajaa'a. Chaalenjoonni kun jechuun namaa wajjin maallaqa dhabuurraan kan ka'e kophee xiqqaa birrii 150 bitachuu hin dandeenye akka sadarkaa sanaatti wanta itti bitattu hin jira karaarra birrii 750 wanta itti bitattu hin jira amma sanaatti gaafa bitachuu dadhabee shabaxee yookiin immoo siliipperii kan jedhamu bitachuudhaaf suuqii dhaqeen suuqiin jedha warri suuqiin jiranu suuqan jedha warri suuqiin jiranu musliima ta'uu nafan jedhee yaada garuu amman salaatu fakkaata malee yoo jiraate salaatara jiru laatan jedha amma gaafa yaada sabooda waamii dadhabeen shabaxichi wal bukkee jira walitti hidhamee jira kirrii wayiidhaan abbaa kanaa suuqee dadhabee nuni fudhadhee sokkee ani hannaateen beeku jireenya koo keessatti fudhadhee gaafan deemu gaafan irraa siqu namni na duuba deemu hundumtu abbaa suuqii sanaatti fakkaata. Akka nama intirii sangahatee fiigeensa bira sana naanna'ee baariyaamirra ba'ee sirra ba'ee maalirra ba'ee nuni manatti galee maal kana qofa caamicha fudhachuu miti guyyaa tokko caamicha mana keessatti malee utuu bakkeetti hin godhatiin caamicheessa akka inni bu'ee hin beeku sodaarraa kan ka'e intirii ta'ee gatii hin beekne rakkinni akkas na godhee beeka. Baasii keessatti yaabbattee birrii dhabdee beektaa. Wallaahi. Isas dhageera. 2009 eegduu yookiin immoo maal jedhama zabanyaa ta'e nuni. Waardiyaa. Waardiyyaas jedhamu ta'een markaattoo Gojjam Barandaa kanatti qacaramee ture. Yeroo sanallee baay'ee man rakkoo hamaa keessa jira. Waan nyaannu hin qabnu, waan dhugnu hin qabnu, buskutii nyaannee jiraanna, buskutii tokko maal jedhama ciree laaqanaa irbaata faagoonee jiraanna. Wallahi buskutiin sun birrii 5 fa'i yeroo sana. Birrii 5 akkas natti fakkaata. Innaa wantoota akkasiifaatu darbee gurshaamuu wanti jedhamu tokko jira markaattoo keessa Gojjam Barandaarraan seenteetu gurshaa wanti jedhamu jira dhiirassi gurshaa durbassi gurshaa maal akkasii gurshuun beektu uraa wayiitu jira uraa xiqqaatu jira achuma keessaan harki wayii sitti ba'a nyaata wayii fuudhee sitti baasu harka sana harka jala qabatteetu nyaachaa deemta maal akka ta'e beektu nyaachisuun eenyu akkasii gurshullee hin beektu achi birrii 2 bitatta karaa qaawwaatti laattee gurshaa sana fudhatti wal caccabsita cawwaara fa'aa waliin ga'u. Inna laayifii akkasii fa'aa dabarseera. Haa ta'u malee guyyaa tokko jireenya akkasiitu dabarsinu qarshii 10 qofa kiisii koo jira. Qarshii 10 qofa. Qarshii 10 sanaan jireenyaadha jedheen laaqana sodaadhee laaqana nyaadha jedheen irbaata sodaadhee gaafan irbaata ga'u immoo achi markaattoodhaa ka'een tiraanspoortii birrii 10dhaan deemee sabbatatti gatiin galuuf lafa deemee hin danda'een galu jedheen sodaadhe. Kanaafiyyuu beela'eeman tiraanspoortiidhaan galee achi gaafan ga'u waama ta'e maladha jedheen murteesse. Asa booda tolee jedhee birrii 10 sana kiisii kootti eegee ciree dabarsee laaqana dabarsee irbaatalee dabarsee birrii 10 sana nan kaadhee ganama ka'ee borsaa koo fudhadhee gaafaan konkolaataa seenuu mucaan ana duukaa jiru mucaan Salamoon jedhamu kiisii koo keessaa maallaqa sana garaa wal beennaa hiriyaadhaa keessa beeketti fudhateera namichi. Waan nama ajaa'ibu mooyi durillee har'allee waan rakkadhu namatti hin fakkaatu. Fuulli koo fuula rakkinaa qabu alhamdulillah. Inni hin qaba jedhee gadi yaadu fudhatee gaafan baasii seenu
hin jiru maallaqi sun isaaf kaffalaa gaafa jedhamu hin jiru. Asinan seena hin jiru asinan seena hin jiru. Nanna'ee miti nanna'ee nan aare maala naare itti fakkaata maallaqichi baduu miti. Hagabuu koo guyyaa tokko oolu utuu nyaadheera. Siigalee inna barbaadii gaafa dhabuu nan boo'e mimmaan narra gadi yaa'e. Baasii keessa dhaabbadhee nan boo'e namoonni maaltaati naan jedhanii maallaqa hin gatiin jedhee meeqa gatti naan jedhanii. Beeku maallaqa gatiin jedhee alhamdulillah qarshii 350 walitti naa qabani. Sooressan ta'e afaan galu nan nyaadhe nan nuge dura bishaanii boombaa nuga faantaa nuge. Yaa Allah. Wallahi faantaa gara nuge anti. Inna akkas ture. Duresa taate. Dannoo akkasii faan qaba. Sooressa guyyaa sanaan ta'e. Namichi guyyaa tokkoof soorome ani jedhama. Sooressa guyyaa tokko. Baay'ee nama ajaa'iba. Laayifiin nama hedduu akkasuma fa'a ture. Baay'ee nama ajaa'iba. Namni sadarkaa wahii keessa darbuuf dhuguma keessattuu Finfinnee keessa waan baay'ee nama mudata. Namni gara amantii haarawaatti yeroo seenu keessattuu amantiilee biraadhaa gara Islaamaa namni yeroo dhufan oolmaa guutuu keessa gabbartii Rabbii jira amantii kana keessatti. Ganaman salaatta, guyyaan salaatta, waan dhiisantu jira, waan godhantu jira, akka itti oolan, akka itti soomantu jira. Namni dhufee yookiin kana barata yookiin quraana barata yookiin waa wahii barata atamu akka dhuftee abbaa amantii taati. Akka dhufteen gorsaa amantii qajeelcha amantii taati. Takkattiidhaan. Kan akkamitti godhuu dandeettee maaltu si mudate as keessatti? Rabbi gaasa jettan nama taasisu. Dhugaa dubbachuuf yani gaafan galgalan islaamummaa fudhadhe sana yookiin immoo shaadaa qabadhe sana dhugaa islaamummaa namatti himuu jalqabin galgala sa'aatii magriibaatti kan shaadaa qabadhe. Anis jira. Jirta mitiire sa'a sana ture galgala sana galeen daawwaa gochuu jalqaben ba'ee buleen viidiyoo waraabuu jalqabe islaamummaan kun damma jechuun jalqabe. Islaamummaan kun damma waan jedheefi dammi kun barifaan damma nyaateen beekuu ta'e dammi hin mi'aayu yookiin hin mi'aawachuu hin danda'u. Mi'aa dammaa beekuudhaaf qammasuu qaba. Ani immoo nan qammasee miti nan nyaadhe. Lafee dhiiga kootan dabalee. Innaa mi'aayu jettee mi'aan dammaa islaamummaa ibsa osoo hin taane jechuun naa ibsa jedhee waan yaaduun fayyadame. So maaliifani ariifadhee gara daawwaatti seenesitti fakkaata. Gaafa gara islaamummaatti dhuftu dhugaa dubbachuudhaafi namni hundumtu akka tisiisa kanaattis ilaala gaafan jedhu lafa argetti akka waan si ajjeesu itti fakkaata. Lafa argetti akka waan sirra jeteetu si balleessi sokku itti fakkaata. Wantoota akkasii baay'ee baay'atanii. Ani illee wantoota akka dhufu tilmaaman ture. Kanaaf iyyuu an namoota baay'ee kafarsiiseera. Gara amanteen keessa tureetti deebiseera. Namoonni kun garuu dafaniitu yoo ani lubbuudhaan hin jirre viidiyoon koo kun bor hin jiraata. Yoo an jiraadhe immoo bor qaamaanis ta'e onlaayinii oflaayinii ergaa koo kana qaqqabsiisuu nan danda'a waan jedhuufan dhugaa islaamummaa kana arra islaamummaa dhugaadha naan jedhan sa'aatii magriibaa irratti an halkan sa'aatii 5-6 islaamummaan dhugaadha dubbachuu jalqabe. Sababiin isaa nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam haa tokkollee haa taatu amma dhageessan biraan naa ga'a. Siigalee amma dhageessan malee ta'aatii baradhaatii eebbifamaatii gonfoo sana uffadhaatii gaawanii uffadhaatii isa booda argee eebbifamtanii dhaqaatii naa barsiisaan jenna. In baratta in barsiista. Dhugaa dubbachuudhaaf barifaa. An waanan ganama dhaga'u galgalan dubbadha. Waanan galgala dhaga'u immoo ganaman dubbadha. Sababiin isaa hadaraan sun narra jira waan ta'eef sunnaa rasuula keenyaa hordofuun karaa rasuula keenyaa hordofuun anarratti dirqamadha. Akka itti gatiin beekuu fi kanaafan ariifachaa ture. Karaa onlaayinirree namoota 600 ol tajaajilaa turan karaa waatsaappii namoota biyya keessa hin jirre. Sunillee qaamaan bira dhaquu hin danda'u waan ta'eef bira naafa ga'u. Barattuu tokko fa'aa barattuu koo tokko kan turte Masiifaa jedhamti. Wallahi isheen fa'aa gaafa isheen shaadaa qabattu gammachuu isaan dadhabee jechuun koree turte isheen. Akkasii wallahi. Ani amma dhugaa dubbachuuf si waliin wayita haasa'u. Akka nama duraan amantii biraa keessa ture sitti haasa'uu na dhiba. Nama naa ol amantii kana beeku nama naa ol amantii kana keessa turetti haasa'a akkamitti waan akkana haasa'a haga jedhu takka sammuun kii akkasitti haasa'a maaliif jennaan waan ati goote da'waa ati godhaatu tajaajila ati kennaa jirtu irraa kan ka'e ammas rabbiin siif haa eda'u rabbiin siif haa dabalu. Namoota imalarra jiran baay'ee jiraachuu danda'u. Imaltootaaf maal dhaamta? Warra garana imalaa jiraniif.
Koodii kennituuf qabda jechuudha. Akkana dhugaa dubbachuu fi dhugaa islaamummaa amantiin kun amantii dhugaa akka ta'e namni hedduun ni beeka. Persentiin 98 namni amantii biraa keessa jirullee namni hedduun ni beeka. Dur maaltu jira itti fakkaate waldaa lamatu jira. Makana Yesuusii fi Mulu Wangeelii jedhu. Namoonni Mulu Wangeelii jedhaman kun waan macaafaa qulqulluu kana moor makana Yesuusii irra baay'ee raawwatu jedhamanii yaadama. Jedha ilaalcha akkasiitu jira. Doktariin isaanii garaagara. Makaana Yesuusii kan jedhamu kun immoo xiqqoo ishee manfas qudduusiisa jedhama sanatti faa baay'ee fudhatan sii galee. Innaa gatii kana ta'eef namoonni achi keessa jiran maal jedhama ijoollee xixiqqaadha sanbattee mirtiidha. Hanga qeesiitti dhugaa macaafa qulqulluu Mulu Wangeelii kana keessa jiru ni beeku. Garuu doktariin sana keessa jiraachuu fi hawaasaa fi uummataa wajjin jiraachuu qofaaf gara waldaa sanaa hin naqanu. Sii galee hin naqanu. Akkasumallee namoonni amantii garaagaraa keessa jiran addunyaa kanarra kan jiran amantiin dhugaa islaama akka ta'e ni beekan. Garuu hawaasummaan rakkisee haalli jiruuf jireenyaa rakkisee haalli biyyaa fi jiree naannoo rakkiseetu namoonni gara amantii kanaatti dhufuudhaaf baay'ee of daangessan baay'een isaanii ni jiru. Tajaajiltoota baay'ee isa wajjin nanaasa. Dhugaan kun akka isaanii gale naanaasa'u. Gaafa jalqaba gara islaamummaatti dhufu niyyuu durnuu galee garuu saba kana kanaaf kan jedhan namoota maqaa isaanii sii kaasu baay'eetu jira. Maal jechuu barbaadeenii namoonni hedduun addunyaa tajaajilaa keessa gaaf jiranii jireenyi isaanii sana qofaatti hirkatee jiraata. Sii galee kan isaan nyaatan kan isaan dhugan kan isaan mana isaaniitti geggeeffatan sana. Sana keessaa baanaan gaafa islaamummaa dhufan immoo qacarraa fi qicirrii waan jedhamu hin jiru. Hundumtuu tajaajilaadha. Sii galee hundumtuu dhugaa amantii sana dubbachuu danda'a. Hundumtuu dhugaa amantii sana labsuu danda'a. Garuu wanti kaffalamuuf hin jiru. Sii galee sanarratti gatii hirkatanii jiraataniif hojii mataa isaanii uummachuu gatii hin dandeenyeef addunyaa hojii keessa gatii hin jirreef baay'ee rakkatan. So isaaniif dhaamsa akkamiin qaba sitti fakkaate ilmi namaa kun gaafa dhalatu rabbii dalagaa wajjin uume karooraa wajjin uume jireenyaa wajjin uume waan inni itti jiraatu wajjin uume calluma dhee rabbi lafa kanarratti nama hin finne. So waan ittiin jiraattanii rabbi qopheesseera. Kanarraa fakkeenya kan ta'u yoo jiraate Ibraahim yookiin Abrahaam gaafa ilma isaa rabbii aarsanaa dhiyeessi naa qaliitii aarsanaa dhiyeessi yookiin immoo naa kenni gaafa jedhee waan rabbi jedhe sana qofaa raawwachuudhaaf amanummaa yookiin waadaa rabbii wajjin qabu sana qofa raawwachuudhaaf Ibraahim ilma isaa qaluudhaaf fuudhee gaafa manaa ba'u waan sana hamma raawwatutti rabbi calluma ilaale gaafa inni waan sana raawwachuuf jedhu garuu hoolaa qopheessee fi hoolaan eessaa dhufeensaa akkamitti akka dhufeef maaliin akka dhufeen beekamne achitti argamne. Kanaafiyyuu jara sodaa jireenyaa qaban kanaaf. Kanaafiyyuu jara sodaa jireenyaa qaban kanaaf kanan dhaamu yoo jiraate rabbiin qopheessa. Wanti hundumtuu harka rabbii jira. Jireenyi keenya hundumtuu harka rabbii jira. Gaafa duunuuf hamma jiraannu rabbi qofaatu beeka. Waan ittiin jiraannuuf akka jiraannu rabbi qofatu beeka. Kanaafiyyuu sodaaf yaaddoo rakkoo jireenyaa keessaa ba'aati lubbuu keessan baraaraan jedha. Dhugaadha wallaahi. Kana wallaahi. Jireenya riskiidhaaf jettee waan nyaattee dhufu jecha bor zalaalam guyyaa qiyaamaa booda idmee kee azaaba keessa waan jiraattuuf caala jannata keessa waan jiraattuufiif of qopheessuutu caala guddaa murteessaadha. Akkan. Naannoo ati keessaa dhufte keessatti islaamummaan akkamitti beekama akkamitti ilaalama amantii akkamitti ilaalama. Dhugaa dubbachuudhaaf namni waa'ee islaamummaa hin beekneef islaama tokko hin beekne yookiin musliimota hin beekne waa'ee islaamummaa bareechee irraa haasa'a. Akkuma isii kaasuuf yaalee akkuma waan biyya kana balleessaa nama abaaraa oolutti yaadama. Naannoo keenya keessattuu qe'ee ani keessatti dhaladhe gandaan keessatti dhaladhe keessa islaamummaan hin jiru. Sababiin isaa amantaa pirootestaantii kana qofadha kan jiru waldaa baay'ata. Sanuma keessatti guddannee islaamummaa kana hin beeknu. Gaafa gara iskuulii deemnu yookiin immoo magaalaa baanee gaafa masgiida agarru yookiin mushiika tokko gaafa agarru maqaa guuftaatiin jennee bira dabarra. Ifannee bakka hojii isaanii hiineerra qabneerra bakka waan nu ilaalee waan nu bira darbeef nutti siirii gochaa waan jiru nutti fakkaata. Wallaahi akkas fakkaata baay'ee. Sheekiin tokko imaamaa isaa godhatee deemeera taanaan namichi waan jawwee kiisiidhaa qabu nutti fakkaata. Kanaafiyyuu Yesuusim jennee bira dabarra. Eegalee so Yesuusim jechuun maganfachuu akkaan jechuu dhagaa akka yaadaatti. Eegalee na maqaa gooftaatiin jenneetu bira dabarraa. Naannoon ani keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf dukkana kufreetiin kan marfame dhugaan islaamummaa kan jedhaa dhokfame. Namoonni beekaaf wallaalaan daa'imtiin har'a ol baatee nan tajaajila jettullee
islaamummaa kana xureessuuf balleessuu irratti kan argamu. Namni hundumtuu ilaalcha hamaaf badaa kan islaamummaadhaaf qabu. Naannoo akkasiidha naannoon itti dhaladhe. Namicha tokkotu jira beektaa wallooyyee wayiidha. Nurraa fagoodha deemsa sa'aatii tokko oli nurraa fagaata. Buskutii nagadaa gabaa wayii tokko keessatti innaa musliima. Namichi gaafa dulloomu musliimi biyya kana keessatti yoo du'e abaarsatti fidadhaniitu tuumanii goototanii baasan biyya sana keessa. Biyyaa baasan. Wallaahi amma kana ilaalcha dogoggoraatu jira naannoo itti dhaladhe keessatti. An beekama jechuudha amantii. Inshaallah biyya dukkana ulfaataa kana keessatti dukkana ati ittiin siqne dukkana ati fagootti ilaalte sodaatu kana keessatti inshaallah rabbi karaa koo masgiida ijaaree biyya sana hundumaa akka inni gara ifaatti rabbi fidu abdii guddaan qaba. Inshaallah. Wallaahi. Inshaallah. Injaallah. Gaafii kaawwan uummata irraa bakka bu'ee gaafadhellee gaafii kana ofiisi gaafadhellee. Ayyee amantii islaamaa faayidaadhaaf dhufte ati. Eeyyee wallaahi ani gara islaamaa kan dhufe faayidaafan dhufe. Bariifa maaliif sitti fakkaate ani daa'ima miti yookiin nama wallaalaa miti. Addunyaa kanarra namni jiraatu hundumtu faayidaa barbaada. Fakkeenyaaf ati istiidiyoo kanatti bante faayidaa hin qabu taanaan waan ati iddoo kana teessee dadhabduuf hin jiru. Kiristaanummaa keessa gaafan ture faayidaa naa qaba jedhee faayidaa barbaachaaf kiristaanummaa keessa ture. Faayidaan kiristaanummaan naa kennu waan ani herregachaa ture niin qaba. Islaamummaatti immoo kanan deebi'e faayidaa sana kiristaanummaa keessaa dhabee amantaan keessa ture keessaa dhabee islaamummaa keessaan argadhe dhufe. Faayidaan ani islaamummaa keessaa argadhu jannatadha. Alhamdulillah. Islaamummaan faayidaa jannataa, faayidaa jireenyaa, faayidaa dukkana keessaa gara ifaatti na baasuu fi rabbii koo wajjin hariiroo gaarii akkan qabaadhu naan kennu taanaan islaamummaan anaaf amantii osoo hin taane waan itti lakkaa'uyyuu hin qabu. Akkasii wallaahi. Akkas dhaabbata jechuudha. Akkas jechuun dhaabbata nama ta'edha jechuudha malee anaaf amantii koo miti jechuudha. Kanaaf iyyuu islaamummaatti kanan dhufe an faayidaa barbaacha faayidaan an barbaadu faayidaa jannata. Argattee jirti. Inshaallah inni argatta jannata. Inshaallah kuni hawwii hunda kennaati. Mudannoon jiru maal ture as keessatti? Islaamummaa keessatti moo mudannoon jiru hedduudha. Waan hedduutu jira dhugaa dubbachuudhaaf gaafa masgiida dhaqu dhiirota qofaadha kanan argee innaa maal kun mana rabbiidha miti maaliif jiran kan jedhu hedduu gaaffinatti ta'aa ture. Sigalee wallaahi innaa baay'ee faan galagalee ilaalaa ture. Waldaa keessatti yookiin immoo bakka ani guddadhetti kadhachuu dhiistee abiddi gadi roobaa jira balaan bu'aa jira yoo taate ilaaluu dandeessaa. Olii gadi socho'uu dandeessaa, gadi ba'uu dandeessaa, ol deebitaa, saba keessa deemuu dandeessaa. Wanti hin jiru. Islaamummaa keessatti garuu fuula rabbiitti dhiyaannaan fuula rabbii qofa jirta. Xiyyeeffannaan kee fokasiin kee achuma sana qofaarra. Sigalee kadhakatii ta'eef gaafan seenu olii gadi illee ilaalaan ture. Eenyuun an argee baay'ichaan ture. Waan akkasiillee na mudachaa ture. Gaafa ani maal jedhama Ramadana keessadha kan ani gara Islaamummaatti dhufe taraawiifaa waan jedhamutu jira. Gaafa sana afaan namni hundumtuun salaata anillee duukuman salaata isa dhufu duukaa inuman salaata salaan dhumee namni duubaan dhufee salaata kan biraa jalqabata miti anillee dhaqee jalatti dabalame inuman salaata inuma utuman wallaahi inuman salaata. Maaliif jennaani bakka akkas fakkaata waldaa keessaati yookiin immoo bakka itti guddadhee namni hundumtuu dhufee itti walitti dabalamee kadhatee yeroo tokko xumura malee kan isaa fixee nan ba'uun hin jiru. Xumuruu kee kan mirkaneessu kadhata tokko jira. Kadhata Yesuus kadhadhaa jedhe tokko. Yesuus mas jedha baasee isaa yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu jettee kadhattee jennaan sagantichi dhumeera jechuudha. Akkas jedhaa kadhadhaa baasee iyyuu akkas. Innaa maal jechuudha? Hagen dhumutti hin dhumne bakka namni hundumtuu achi keessaa yaa dhumutti sagantaan hin dhumne yookiin immoo kadhannaan hin dhumne jedhee waan yaaduuf nama dhufu wajjin uman salaata addadhabee du'e wallaahi na mudannoo akkasiifaan qaba. Akkasumallee guyyaa tokko namni akka koo reefu gara Islaamummaatti dhufu tokko ture. Innillee salaanuu jala darbeetu bakka sooma keessa waan ta'eef bakka kana namootatu yaa'aa jira. Bakka kana siinaa nuun jedhanii bakkicha keessa namni hin jiru akka jarraa. Maaluman godhadhee salaata hin beekoni waan jedhanii salaata illee hin beeku maalan godhadheen bakka silaa akkasuman jedha gadan jedha
oolan jedha nan jilbeenfadha nan ka'a jedhee yaade rabbi keessa namaa beeka waan ta'eef jedheen dhaqeeman gaafan jalqabu mucaan tokko dhufee natti hidhate. Innillee silaala. Isa booda innillee beeku lakka waaw jedheen gammadee sanii dhufe bakka isa laaleen akka inni jedhu jedheen murteessa. Innillee gammadee isa laaleen akka inni jedhu jedheetu dhufe. Intiniinsa. Isa booda innillee harka ol qabaa kattiin ilaalaa harka ol qabee dhaabata inni eduma ilaala inni harka ol qabee dhaabata maal kun iyyuu gadi jedhu gadan jedha ija cinaan immoo ilaala eduma gachidha dhiiduma gachidha eduma gachidha ni gaduma jedha gaafa ol jedhee dhaabata inni numa dhaabata inni achi nan ilaala innis na ilaala Jiru. Wanta utuu akkasitti ajajaan dhabame. Ajajaan dhabame. Utuu akkasittiin wal qorruu sa'aatii dheeraa salaanee dhugaa dubbachuuf gaaficha. Sa'aatii dheeraa salaannee inni ana ilaala ani san ilaala jilbeenfannee teenyee inuma wal ilaalla. Wal beektu immoo? Ara wal hin beeknu. Wallaahi wal hin beeknu. Utuu wal beeknee maa gaarii ture ka. Wal sattarree baana. Mudannoo baay'eetu nama qunnamaa. Dhumarratti dhiyaannee jirra waan ta'eef dhaamsi ati qaama kamiifillee dhaami maatii dhaamuu dandeetta hiriyoota keetiif dhaamuu dandeetta hawaasa musliimaa guutuudhaaf dhaamuu dandeetta amantii birootiif dhaamuu dandeetta akka waliigalaatti dhaamsi ati qabdu ergaan ati dabarsitu maali? Dhugaa dubbachuudhaaf dhaamsi namootaaf dhaamu keessattuu bakka lamatti qoodee ani dhaamu yoo jiraate namoota ifaa islaamummaa kana hin argannee fi dhaamsi ani dhaamu islaamummaan dhugaadha. Islaamummaan dhugaadha. Islaamummaan amantii Rabbi jaallate ilma namaaf kenne. Islaamummaan alatti amantii biraa namni barbaade Rabbi biraa qooda akka hin qabne warra hongaan warra kasaaran ta'uusaa quraanni keenya kabajamaa nutti dubbata. Kanaaf iyyuu amantii dhugaa kana keessatti Rabbi tokkichi qofaatu gabbarama. Nama gabbaruun hin jiru. Rabbi nama hin taane, Rabbi lama hin taane, Rabbi fakkaattiif dorgomaa hin qabnetu gabbarama. Islaamummaan ija hawaasi keenya keessattuu uummanni Itoophiyaatti ilaaluun osoo hin taane amantii dhugaa fi haqaa Rabbi jaallate ilma namaaf kenne amantii nabiyoonni irratti dhalatan karaa nabiyootaas ture. Karaa Ibraahim yookiin Abrahaam, karaa Musee yookiin Muusaa, karaa Daawud yookiin Daawud, karaa Isaa yookiin Yesuus ture. Akkuma Yesuus kadhachaa ture, nunillee kadhachaa jirra. Akkuma Yesuus salaataa ture, nunillee salaataa jirra. Kanaaf iyyuu karaa nabiyootaa, karaa dhugaa, karaa raajotaa, karaa namoota macaafa keessan isin biraan ga'anii kottaa qabadhaa. Islaamummaan akkasiin ilaaltan osoo hin taane amantii dhugaadha. Ilaalcha dogoggoraa amantiif qabdan of keessaa baasaatii amantiin kun maaluma jedha aaraatii dubbisaa qoradhaa waa'ee amantii sanaan jedha. Utuu amantii islaamaa rakkoo qabaate namni islaamaan tokko waa'ee amantii kanaa dubbisi jedhee isin kakaasu ture. Iqraa jedhamti. Aayaa jalqabu buufamte. Akkas wallaahi. Kanaaf iyyuu utuu rakkoon amantii islaamaa keessa jiraate iqraan jedhamu ture. Dubbisi. Qaree hin jedhamu ture. Wallaahi hin dhokfama ture. Icitiidha kun kana qeesichaa dubbisu yookiin paastirii yookiin ustaaza yookiin sheeka bichaaf jedhamee liimii ta'a ture. Eegama silaa. Utuu garuu rakkoon waan rakkoon hin jiraanneef dubbisi jedhama. Kanaaf iyyuu dubbisaa bira ga'aa qoradhaa dhaloota jaarraa 21ffaa ta'aan jedha. Namoota islaamummaa keessa jiraniif immoo amantii nuyi harkaa qabnu kun amantii dhugaa haqa waan ittiin dorgomu kan hin qabne karaa rasuula keenya karaa nabiyoota keenya sallallahu alaihi wasallam waan ta'eef ittiin qoosinaa. Daawaa gochuun arrabaan dubbachuu, miidiyaadhaan dubbachuu, tiktaakiidhaan haasoo, yuutuubii, feesbuukiidhaan osoo hin taane jireenya keenyaan daawaa gochuu ni dandeenya. Obboloonni keenya durbaa, obboloonni keenya dhiiraa, dargaggoonni abboonni keenya waan dubbannuun waan gaarii yoo dubbanne uffata uffannu uffata gaarii yoo uffanne waan hojjennu hojii gaarii yoo hojjenne daawaan daawwaa caalu kanadha. Fakkeenya tokkoon sii kaasaa gumaa qeerroo Oromiyaa nama jedhamu tokko jira. Mucaan kun amantii isaatti jabaa ta'u laafaa ta'u hin beekan. Garuu yeroo hundumaa jumaa jalabiyaa uffatee marata isaa asirra buufatee rigaasaa qabatee bareedee faa jedheetu masgiida dhaqa. Wallaahi akkanitti isa hawwaa ture yeroon kufrii keessa jiru. Si galee
An nama kana cimaa ta'ee laafaa ta'ee amantii isaarratti waan ta'e hin beeku. Garuu allabaabaasiuma sana yookiin immoo uffannaa isaa haala uffannaa isaa sanaan maal kun akka amantii isaatti bakka qaba. Akkamirraa bareeda jennaan waa ta'u maal jechuu barbaadeen waan nuyi naannoo keessatti goonuuf gabaa keessatti mana barumsaatti hawaasummaa keessatti iddoo garaagaraatti wanti nuyi goonu dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Waan ta'eef of eeggachuun gaariidha. Daawwaa gochuun yookiin islaamummaa kana namatti himuun dirqama arraba qofaan miti hojiidha jechuu barbaadeen. Islaamummaa hojiidhaan. Baay'ee galatoomne. Akkasii wallahi. Yaa dhaamsatti dhaamte anumayyuu baay'ee miira kiyyaa waan tuqee qaba dhugumaan namni islaamaa tokko baay'ee amantii isaa hordofuu baatee namoota biraatiif fakkeenya yookiin namoota biraatiif waan irratti ilaallatan kallattii jedha fa'a ta'a. Namni tokko wanti inni godhu namni itti hidhatu ima jira. Amantii keessaas ta'e alaallee ta'e gochaa fi jechaa fi gochi kenna hedduun namoota birootiif hidhannoo ta'uu danda'a waan ta'eef dhugumaan dhaamsa kee irraa baradhee jira. Baay'ee galatoomii sagantaan keenya ammoo bashannansiisaa akkasuma barsiisaa keessattuu namoota amantii biraa keessa jiran baay'ee xiyyeeffannaadhaan kan isaan gargaaru akka isaan amantii isaaniillee baraniif yoo jedhe yaada. Baay'ee ulfaadhu galatoomii. Hayyee isinillee kabajanii istiidiyoo keessatti naaf yeroo keessaniif guddaa galatoomaa. Akkasumallee daawwattoonni keenya nu daawwachaa jirtanillee galatoomaa jecha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa biraatii walitti deebinaa. Yeroo hunda ammoo sagantaa keenya daawwachuun isinitti haa baratu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.